5 million Ethiopian coders initiative irratti galmaa'uudhaan akkaataa itti tutoriaalii yookiin barnoota kana hordofuu dandeessan viidiyoo kana irratti isinitti agarsiisa. Haga xumura viidiyoo kanaatti na hordofaa. kallattiidhaan gara barnoota keenya guyyaa har'aatti darbuun duratti chaanalii keenya kanaaf haaraadha taanaan subscribe gochuudhaan maatii keenya nu ta'a. Viidiyoo kana ammoo like gochuudhaan eegallu. Egaan 5 million Ethiopian coders initiative carraa barnoota mootummaan Itoophiyaa mootummaa United Arab Emirates waliin ta'uudhaan lammiilee Itoophiyaa miiliyoona 5 fi waggoota dhufan 3 gidduutti carraa barnoota programmingii kana kennuudhaan gahumsaan qopheessuuf karoora bahee jirudha. So namoonni barnoota kana irratti fedhii qabdan kamiinuu irratti hirmaachuudhaan beekumsa gama kanaan jiru gabbifachaa addunyaa gara teknoolojii fi gara digitalizationiitti deemaa jirtu kana waliin gara fuulduraatti tarkaanfachuu ni dandeessu jechuudha. So carraa barnoota kana irratti hirmaachuudhaa fi wanti isin irraa eegamu waan lama qofadha. Inni jalqabaa bilbila yookiin kompiitara qabaachuu yeroo ta'u, inni lammaffaa ammoo internet accessii qabaattanii jennaan saatii feetanii fi bakka feetan teessanii barnoota kana hordofuu dandeessu. Kun carraa baay'ee namatti toludha waan ta'eedhaa fi irratti hirmaachuudhaan beekumsa gama kanaan jiru moor gabbifachuu qabnan isin jedha. So barnoota kana yookiinis leenjii kana fudhachuudhaa fi jalqaba irratti internet browserii bilbila irraa yookiin kompiitara irraa qabnu fayyadamuudhaan ni galmoofna jechuudha. Kanas gochuudhaa fi kompiitaraan yookiin bilbila keessaniin internet browserii qabdan fakkeenyaaf Google Chrome ta'uu ni mala banuudhaan bakka search kana irratti Ethiocoders.it jettanii haala kanaan barreessuudhaan search gootu. So wayita search gootan egaa gara fuula kanaatti kan inni isin fidu. Kuni fuula galmee yookiin home page website jiraati. Bakka kana irratti kan nuti galmoofnu. Wayita gara fuula kanaatti isin fidu bakka kana irratti waa'ee programmii kana yookiinis waa'ee course jarri nuuf kennu adeeman kana bakka kana irratti overview isaanii argattu. Itti aansuudhaan wayita gara kanaatti dhuftanii courseewwan yookiin gosa barnoota programmii kana irratti kennaman as biraa ni argattu. Jalqaba irratti kennamu Android Developer Fundamentals yeroo ta'u, kana irratti akkaataa itti application Android yookiin bilbila akkaataa itti develop gochuu dandeenyu programming language Kotlin fayyadamuudhaan nu barsiisu. Asirratti egaa akkaataa itti layoutiin application tokko akkaataa itti uumamuu danda'u, akkasumas ammoo useriin akkaataa itti application wajjin interact gochuu danda'u basic isaa nu barsiisu jechuudha. Inni kan biraan data science fundamentals yeroo ta'u, kana irratti ammoo akkaataa itti data set complex ta'e tokko analysis akkaataa itti hojjechuu dandeenyu, dabalataanis ammoo akkaataa itti data analysis dhaa fi prepare gochuu fi manipulate itti gochuu dandeenyu nu barsiisu. Data visualizationis akka barsiisan asirratti ibsaniiti jiru. Inni kan biraan programming fundamentals yeroo ta'u, kun immoo akkaataa itti web develop gochuu dandeenyu, website akkaataa itti jalqaba irraa kaasnee itti develop gochuu dandeenyu, markup language kanneen akka HTML, CSS fi JavaScript fayyadamanii akkaataa itti website dhuunfaa keenya jalqaba irraa kaasnee hanga xumuraatti develop gochuu dandeenyu nu barsiisu jechuudha. So wayita kanneen keessaa tokko filachuudhaan koorsii kana hordofnee xumura irratti certificate akka addunyaatti yookiin worldwide acceptance fudhatamummaa qabudha kan nuti argannu jechuudha. Egaan koorsiiwwan kanneen keessaa tokko irratti galmaa'uudhaaf jalqaba irratti bakka kana irraa get started kan jedhu argattu. Bilbila irras get started kan jedhu jira. So isa irratti kilikii ni gootu. Wayita gara fuula kanaatti si fidu. Egaan bakka kana irraa koorsii irratti galmaa'uu feetan tokko ni filattu. Android Developer Fundamentals, Data Science Fundamentals fi Programming Fundamentals kan jedhutu jira. Jarreen kana sadan keessaa kan irratti barnoota keessan hordofuu barbaadan ni filattu. Anama fakkeenyaa fi Android Developer Fundamentals kan irratti galmaa'uu barbaadu taanaan isa kan irratti enroll jedha. Bilbila irrattis warri galmooftanii haala kanaan daddabarsuudhaan kan feetan tokko irratti galmaa'uu dandeessu. So ergi tokko filattanii booda kan filattan sana irratti enroll jettuuni. Itti aansuudhaan wayita gara fuula kanaatti isin fidu bakka kana irraa login to continue jettu. Koorsiin kun kan inni irraa nuuf dhiyaataa jiru educational platformii guddicha kan ta'e Udacity irraatu. So jalqabaa emailii keenya fayyadamuudhaan platformii kana irratti ni galmoofna jechuudha. Kanas gochuudhaa fi filannoon jiranii yoo feene sign up with Google jechuu ni dandeenya. Google account keenya fayyadamnee galmaa'uu ni dandeenya. Emailii kanneen biroo kanneen Microsoft Outlook isa ni mala Yahoo Mailis qabdu taanaan bakka kana irratti galchuudhaan sign up gochuu dandeessu. Anamma irratti akkaataa itti Google Gmail keenya fayyadamuudhaan galmoofnu isin agarsiisa. Sign up with Google kan jedhu kana filachuudhaan irratti kilikii gootu jechuudha. Itti aansuudhaan emailii bilbila keessan yookiin kompiitara keessan irra jiru keessaa tokko ni filattu. Yoo hin jiraanne add gootu jechuudha. Ka jiru ni filattu. Continue. Itti aansuudhaan wayita gara fuula kanaatti isin fidu gara gajjallaa kana irraa start my application kan jedhu argattu. So isa irratti si'a tokko kilikii gootu.
Egaan bakka kana irratti odeeffannoo waa'ee keessaniidha kan isin sirriitti xiyyeeffannoodhaan guutuu qabdanii bakka kana irratti wayita dhuftan egaa jalqaba irratti please indicate your country of nationality biyya keessan filadhaan jechaasi jira. So biyya keenya bakka kana irratti ni filanna haala kanaanii indicate your region in Ethiopia keessa regionii keessatti argamtan bakka kana irraa filadhaan jechaati jira. Regionii irratti argamnu ni filanna. Inni kan biraa please confirm your age umrii keessan bakka kana irraa confirm godhaanu jechaati jira. Umriin keenya range kamiif kamiin gidduutti akka argamu as keessaa ni filanna jechuudha. Itti aansuudhaan bakka kana irratti lakkoofsa bilbilaa keenya ni galchina jechuudha. Haala international formaatiitiin lakkoofsa bilbilaa keenya ni galchina jechuudha. What's your gender bakka kana irratti gender yookiin saala keenya ni filanna. Itti aansuudhaan what is the highest level of education you have completed haga ammaatti sadarkaa barnootaa irra jirtu maalidha jedha. As keessaa sadarkaa barnootaa haga ammaatti xumurreetii jirru high school kan xumurre taanaan kana filannaa. Bachelor's degree jalqabaa kan xumurre taanaan kana filannaa. Degree lammaffaa kan xumurre taanaan kana filannaa. PhD irra kan jiru taanaan kana filannaa. Kan biraa taanaan immoo azar jennee azarii kana filannaa jechuudha. Akkaataa level irra jirtaniitiin as keessanii filattu. Itti aansuudhaan what's your field of study keessan yookiin gosti barnootaa isin hordofaa turtanii maalidha kan jedhu as keessanii filattu. What is the name of your education institution bakka yookiin maqaa mana barnoota keenya irratti hordofaa turre bakka kana irratti ni galchina jechuudha. Itti aansuudhaan what is your current employment status amma irratti sadarkaan qacarrii keessanii maal fakkaata kan jedhu as keessanii filattu. Full time employee taanaan nama sa'a guutuu qacaramee hojjechaa jiru taanaan kana filattu. Part time kan hojjechaa jiru taanaan kana filattu. Freelancerii taanaan kana filattu. Entrepreneurii taanaan kana filattu. Studentii taanaan kana filattu. So akkaataa statusii qacarrii keessaniitiin as keessaa tokko ni filattu jechuudha. If employed what is the name of your employer nama qacaramee jiru taanaanii qaamni isin qacaree jiru maqaa isaa bakka kana irratti ni galchitu jechuudha. Nama qacaramee jiru taanaanii. How many years of professional experience do you have addunyaa hojii keessa jirtan keessatti muuxannoo hojii kan waggaa meeqaati kan isin qabdanii bakka kana irraa kan isinitti tole filattu. By the way odeeffannoo nuti haga ammaatti galchaa jiru kuni dirqama odeeffannoo validii ta'e ta'uu irra hin jiraatu. Na fakkaata jettanii waanuma yaaddan itti guutaa adeemuu dandeessu jechuudha. What is your primary reason for enrolling in this program? Programii kana irratti yookiin koorsii kana irratti galmaa'uudhaaf sababiin keessan maalidha kan jedhu bakka kana irraa ni filattu. Sababa maaliitiif galmaa'aa jirtu kan jedhu as keessa ni filattu. Itti aansuudhaan how did you hear about this program waa'ee programii kana karaa kamiin dhageessanii odeeffannoo waa'ee programii kana karaa kamiin argattanii galmee kanaaf dhuftan kan jedhu bakka kana irraa ni filattu jechuudha. Xumura irratti I confirm that the information I have provided above is accurate and I agree to the terms and the conditions at Udacity kan jedhu kana tick goone filachuudhaan finish and submit jennaani. Congratulations, you have been enrolled in this program. Gammaddanii programii kana irratti galmooftaniiti jirtu nuun jedheeti jira. So itti aansuudhaan start learning jennaani. Amma koorsii irratti galmaa'ee jiru irratti egaa start learning jedhee barnoota isaa haala kanaan jalqabaatiin jira. So hundi keessan iyyuu barnoota kana irratti haala kanaan galmooftanii hordofuutii ni dandeessu. Programii kana irratti wayita galmooftan maybe emailii keessan irratti linkii erguudhaan emailii keessan verify godhaa isin jechuuti danda'u. Wayita sanatti gara emailii keessanii adeemtanii linkii jarri emailii keessan irratti isiniif ergan sana kilik gootanii akkaawuntii keessan verify gochuuti ni dandeessu. Akkasumas ammoo dabalataan emailii kan Google dhiisanii kan biraa fayyadamaa jirtus taanaanii maqaa keessan guutuu isin gaafachuu danda'a. Wayita sanatti maqaa keessan itti galchuudhaan seeraan galmaa'an isiniin jedha. Egaan ergi programii kana irratti galmoofnee haala kanaan barnoota keenya eegallee booda yeroo keenyatti seeraan fayyadamuutii qabna. Yeroo nuuf kenname kana gidduutti barnoota keenya kana hordofnee hin xumuru taanaan sertifikeetii argachuu hin dandeenyu. So sertifikeetii keenya argachuudhaafi yeroo nuuf kenname kana gidduutti barnoota keenya kana barannee seeraan xumuruutii qabna. Fakkeenyaaf koorsii irratti galmaa'e kuni 8 weeksidha kan maksimamii kan naaf kenname. So torbee 8 fi isaa gaditti jechuunis haga ji'a 2 kana gidduutti hordofee xumuruun dirqamadha. Kana hin ta'u taanaan sertifikeetii argachuu hin danda'u jechuudha. Gabaabadhumatti viidiyoon kuni kana fakkaata. Wanti isiniif hin galle yoo jiraate komentii irratti nuuf barreessaa. Viidiyoo kana ammoo haga xumuraatti waan hordoftaniif guddaa galatoomaa isiniin jecha. Chaanalii kana ammoo subscribe hin goone taanaan subscribe gochuun maatii keenya nuuf ta'a.